Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtani jala tutup video komputer man oromokan YouTube ready mangkush hordofan. Akkana gaffayatatan abdi sinirraa qabna nuyi baay'ee nagaa keenya galata rabbi. So namoonni baay'een akkuma beekamu chaadha obsees fidee eessatti mucattiin bala kaza tani warri koomenti na cinqaawatan aniyyuu bakka isin turte hin beeku ture garuu amma argeeni jira argee immoo fideetiin jira chaadha waan balleessee fi waan isi balleessee fi animo waan isi fidee hin dhufinii fi isin deemsee ture koomenti irratti namoota baay'een gaafata ture garuu hin deemsee har'a waan namarayyuu chaadha waan nu isiniif hin dhufne waan gammachuu waan isin tigammaddan waan isin asra badde fille khayri fakkate isin timnaa jechuudha olii galama tarbi yaa ni jalqabarratti warroonni nagaa fattan baay'ee galatooma dhugaa dubbachuuf ani baay'ee nagaa kooti busy tokko fa busy ta'een bade lammaffammoo dhimmantinii keenyaatiif dhimma tokko qabna waan surprise isiniif godhuuf deemaa jirru qabna akkuma warroonni Instagramaan na dubbista surprise isinii qabna nu eegaa isiniin jedhe sanaa jechuudha istimee hati raase waa surprise jalqaba ya wanni isin raso anraso wanni option badde wali galama tarbi ya ko be kamo anafsi wagota bay wajhi turre tin jira so kana mo kesate mo el manawate haram wajhani hinjiru haram wajhani jira haram bay wajhani sanifo akka sharia muslimati namni haram to kojita mo halal wal furuf malura halal de facho gawacha sanifo kam halal de fata kayda me chara ji asali yohani mo jala marra jata qurrata etni wajjantuudhaan so wal argine so wal dawwal dimsi wal so wal argin ji asali wajjanturre seeraan jechaadha kar halal kennatti deebine tinin jira wanni wal isile fidu abadde jechaadha so saniti wal argine turre isinis jota baif youtube ran turre anu aduma ke jechaadha turre so basani isin youtube ra badde jechaadha badde tinin mali fi amma kino kaqara wali harama amma gar wali halala tani tinin jira jechaadha alhamdulillah rabbil alamin wanni marti opsan dufa kana achiti mo chada wanni nu sinra banne fi fajra taate surprise gudda to kamna wanni nu halal tele defatul banne tujra surprise na me atur badfa ya akko bata mi qabarratti ammalleetana nu baay'ee gammanne jirra maknaatum harama keessa ba'uun yuwan gudda dha jechuudha akka shaari'a muslimatti amma ko seera gunne jirra sigale jarabbi duratti jechuudha garuu nuyi kanatti le'aane ma kana duwwee godhanne yookiin ni ka duwwee hidhanne dhaamna jenne ni kan hidhatame bar wala ni ka hidhanne jirra jechuudha amma sheeka mnaamni nu wajjin garuu nu motti fufe zargi godhachuu barbaanne jechuudha wiin keenya zargi ture sanifiyu ammalle surprise nu isinif qabnu yo rabbi jedhe zargi hari harbarami arwata ka kamsa lama jum'a sadi asambata afur gidi sambata cila kene yokani mo gaila kena gidi sambata rabbiyo chinnu hago sinjecha sargi urachuna sargi kena mo video ran sinti mulisna bageti nugehe akisni mo waron ko bagabdan warri ko hin kamne mo kuno akuma sinite timor banno sargi kamna chura hota afiram tani tani kawjum tota fi jalatum tota to hordo tani sin hondi kesanayu bakke jetani afiram tani nufano bohara duai no goda kanu sargi yani kana olit akrabbi no godu sinne churbanne tani ne charo ligala ya duai no goda abdi dal mo video kesan ekda no sin ndagan video ni sin gadifama ginnu let tundo saati kennan sin jira kamale fi zana jira mani re ya sawa sani to kosin le busy da banne tin jira sargi kana mo namni be ke tuma yara wan pae na or waisa inshallah ya ne tin jira yomini guya hotuna fese mitfoki da barkwar ari harbara khamisan takka jumaat allama asambata sadi gidi sambata afur guya sadi chodobe guya sadi kana bore chara inshallah rabbi wajin sargi anacha zargi qabna commenti jalatti du'aa dhannu kan nu birana fina du'aa seeraan nu guda akka rabbi zargi kana zargi ajaiba yeroon isinin jedhu liyyinat simbo adda kan ranu kaawfi akka isin jedha warroon immoo sinuma eega namoota baay'ee eegaa jira bar ya namoonni baay'ee yoo muddatanii yoo walitti galtanii argamaan walitti galle turreeyyuu garuu inshallah sargi walitti galla sanifiyu warroonni baay'ee akkasitti nu eegaa jirtani wallahi akka gammaddan abdii qabne gammachuu keessan keenya gammachuu keessan akka ta'e homaa tokko shakkiin qabu keessumaa shamarran wallahi akkuba jedha akka commenti jalatti akkasi jechaamne feeling sargi haa qabdu jechaadha maali akkam soo godha raas duraachara mo seeyo machaatni jira ya wallahi ya utuu riidichoo kanaan dura hin beekute na sodaachisuu danda'a gabsii galte dubbi garuu riidichoo waan hin beekuu fi baay'ee natti tolee jira hawwiidhaan hin eegaa jira hawwiidhaan guyyaan kun yoomgaa
guyyaan kun ijoollee shamarraniitii fi laayifii namaa keessa guyyaa tokkodha. Guyyaa tokko sana immoo abdii maal eegama malee maaltu namatti dhaga'amatti abdii fi gammachuu. Sittoo. Yaa nama sudaa isaatiin ni jira. Ani baay'ee na sudaa isaatiin ni jira. Kan dhugaa sudaadheetiin ni jira. Ija namaa kana fuuldura maali ta'u wantoota akkanaatu na sudaa isaatiin ni jira. Sargiidhaan yaa'u jechaan sudaadhulee rakkoo narra laallamu heddeetuma yaada. Yookaan sudaatu ta'ee osoo hin taane garuu nama sudaachisa wanni jechaadha. Garuu immoo guyyaan sun haa ga'uuf jechaadha. Guyyaa sadan ta'e osoo dhabeetiin ni jira. Tokkoffaa immoo isinitti himuu waan qabnuuf dirqama waan isinitti himuuf qabnuuf isinitti himnee jechumaa fi isin waan baay'ee nu gaafatanii jirtaniif sababa sanii isinillee akka abdiidhaan viidiyoo hin akka sargii immoo isinii gadhiisna akka abdiidhaan eeggattan inshallah viidiyoo bareeda isinii gadhiisneetuma yaadnaa sargii bareeda godhanneetuma yaadnaa akkana yaannee tinin jirra isin immoo waan hojjetan isinitti beekaa nu yaannee jirra kan galmaan nuuf goommoo rabbi jechuudha namni yaadaan tilmaama hin godhata maal jira garuu fiixaan ba'umsi isaa akka rabbi jira kanaafiyyuu du'aa nu godhaa walumaa galatti kanarraa naaf immoo sargii booda viidiyoo baay'ee isinii qabanneetanii dhufna akkuma karaa chaalenjiidhaan garaagaraa akkasumas piroogiraama biraa qabannee piroogiraama tokko adduma qabannee waan isin hojjennutu jira yaa kanaachoon yeroo wanni jettu jira. Wanta tokko yaadadde wanta tokko Instagram naa barreessite nu eegaa surprise isiniif qabne jennaan akka mucaa durbaa fiddeen isa yaadadde waan jedhe tokko iyyuu qabu dhugaa kanuma warroonni na gaafattan wallaahi baay'ee galatooma keessumaa warra keessaan dhuftanii na barreessitanii na gaafattan naguma moo maal taasisa. Sirri sanallee nama baay'ee na gaafate awwaan karaa Instagramaatiin namoonni baay'een yookaan hordoftanii yookaan hordoftan ta'uu mala ani Instagram kiyya Reedima Gang 2 kenoo keessoo. Ready Chops, Ready Gang itu aku mesin jadi cara. Luftani karena sani follow gue cuma dari Instagram makin orang gaftar tinggi kan cara. Luftani karena sani follow gaftani gafit dan berbadan gaftar cuma dari tani isini dia bisna. Aku sama si Yohan mau jaju mali warna kisan. Alhamdulillah yang kamu namun luar dari sana gak uang beri luar dari sana nani Dewi wan targetnya hijau. Mabruk untuk saya komen sejalati. Mabruk ada ini? Ya mabruk ada. Mabruk yang gak gafat cedari. Gafat cedari gafat cedari. Aso, no, gaffa sargi jedhan ka. Amma jedhu moo gaffa sargi? Amma jedhama bakka jedhama ta'a. Bakka amma jedhu qaba. Share faa godha. Famous kanas ittu famous godha yaa. Dhumate waan. Ayyee, rabbiin keenya naaf godhu galatooma ulfaadha. Guyyaa gaarii torbe gaarii obsee isin dhufteetiin hin jirti. Akkana isin biraan gahanne irraa sargii kennaa akka nu baraan hafne yoominni Desembaata. So, sadi bocah dah. Wan brown nasi tu lah. Duga wanta nasu tokko iyyuu hin qabu kanuma beekaa dhumatee jira gabaabsanii maasoo jedhanii. Galatoma. Share godha. Ulfaadha. Like subscribe. Guyyaa sana rabbiin nu haa ga'u. Guyyaa sana rabbiin nu haa ga'u gaafa cidha keenya bu'aafne torbee tokko booda hundatti kaa. Inshallah. Afaan Oromootiin. Inshallah. So, amboda ke wal arginun video sargi ini video senturan tuan sini gadis menjuru video sargi mo seran eget da sini jecha yoran den video sargi keep ta harba akas terus ta cara korban ta sini gadis ni ya Allah terus ke sini gadis sargi boda kanafu akana galotoma alfada sini marafi yo wan ragi fatani ak doa nu gotani fi ke satu ak doa in seran nur wasti doa nu gora sini jecha galotoma alfada sini jalan kar kiya Bye. Ciao.